firisas yookiin maatii isaa irratti rakkoo hawaasummaa guddaatu qaba. Barnoonni meeshaadha, meeshaa caalu, namni namummaa isaa kan ittiin of madaalu. Ana akkami jedhee keessatti of ilaalu barnoota tokkollee hin caalu. Barnoota tokkollee hin caalu. Hin barbaadan. Kanaafuu xiyyeeffannoon keessan inni guddaan maal ta'uu qaba? Namni tokko akka carraa ta'e eeboo yoo diingata darbatee nama tokko waraan darbatee yoo nama tokko waraanee ajjeese. Maaltu sitti dhagahame ree? Akkas ta'uu isaatiin. Gara barnootaatti akkaan harkifadhu na gochaa rabbaan kun. Laali kana amma kanan jibbaan immoo. Tasa waan ta'eef kun maalidhama? Gumaa waaqaa ta'edha. Waaqatu irra buuse yookiin immoo abbicha guyyaa isaatee jechuudha. Malee abbichi yaadee miti waan ta'eef gumaa waaqaa waan jedhamuuf baay'ee galatoon jiran. Dirqama keetis mirga keetis waan ta'eef. Akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee kun qophii keessummaati har'as keessummaa qaxaree tokkoon qaba mucaan kun eenyu barataa kutaa meeqaffaati maal nutti hima dandeettii maaliitis qaba akka jedhu immoo garuma isaatti sin dabarsine isarraa hubattu hamma xumuratti nu faana tura turtii gaarii. Tole ijoolleen si eegaa jiran wal bartaanii miti? Mee ijoollee wajjin wal bara. Ani maqaan koo barataa yookiin immoo aartist Diitaa Tasfeen jedhama. Kanan baradhu Mamsaa Waaroo sadarkaa tokkoffaa kutaa jaaffaa irraa. Tole ijoollee ana qofa moo isinis waa dhageettan? Barataa yookaan aartistii Diitaan ka beeku barataadhaan Diitaan aartistis ta'e? Maal fa'aa hojjetta barnootaan alatti? Shubbisaa fi walaloo. Kan ofii kennite? Artisti? Tole, mee of duratti maal inni hawwiin kee? Hawwiin koo aartii Oromoo akka shubbisni guddate akka addunyaa irratti beekamu saba keenyaan ala jechuudha. Akka addunyaa irratti beekamuu fi walaloo irratti cimee kitaaballee maxxansee bifa walalootiin akka ijoolleen isa dubbisanii akka sammuun isaanii qareeyyii ta'an hin barbaada. Ajaa'iba! Egaa ijoollee har'a barataa qofaa miti kaniin qabadheetiin isiniif dhiyaadhe artistii hin ta'a jechaa jira barnootaan cinatti jechuudha. Mee shubbisa siin danda'a jechuudha. Jidduu qophii keenyatti immoo shubbisa inni danda'us bannee fi sirriitti shubbisee nu bohaarsa. Amma garuu waa'ee barnoota isaa waa'ee masaatis waa xiqqishoo gaggaafanna. Wayyurree Diitaa. Wayyaa miti. Tole nu faana tura. Barataa kutaa jahaffaati. Ayyee. Miti qormaata fudhattaan ministirii. Ministiree. Akkamiree mee qormaanni haalli isaa maal fakkaata akkamitti qophooftee qormaatichaaf teettee yookaan immoo qormaatamtee mee waa hundasaa ijoolleetti natti. Qormaata garuu akka yaadee deemetti baay'ee ulfaataatti hin deemu. Garuu qormaanni baay'ee salphaadha. Ani karaa kunatti nuuffaanee karaa ijoolleellee hin beeku. Akka ijoolleen immoo salphaadhaan abdiin qaba. Dhugaa. Mee dandeettii maatii qabdu keessaa tokko haa ilaalluti walaloo nan qabattee turte. Barnoonni meeshaadha, meeshaa caalu, namni namummaa isaa kan ittiin of madaalu. Ana akkami jedhee keessatti of ilaalu barnoota tokkollee hin caalu. Barnoota tokkollee hin caalu. Barnootaan malee tokkollee addunyaarraa galma yaade hin ga'u hunduu uumaxaara. Uumaa bu'aa hin buusu matuma isaa darara. Uumaa bu'aas hin buusu matuma isaa darara. Tokko lama jedhee wal keessa balleessaa hubannoodhaan malee hunda wal dhabsiisa. Guddaan xiqqaa jedhee xiqqaa ol guddisaa waa xiqqeetti hin tolu waa hunda balleessaa mi'aawaas busheessaa. Kootuutii baradhuu abdii kan kee dhiiftee addunyaa irratti namaa gadi taatee ormaanis dhiitamte. Mee hubadhu ilaali osoo baratte waa hundaan addunyaa irratti tirmaattee namaa walii galtee aqumaanis jiraatte. Ilma namaas taatee tulluutti fakkaatta. Osoo lafa jirtuu iftee ol mul'atta. Barattee eessa geesse namaan jechuu dhiifnee
koottaa ni baranna biyyaaf abdii taanee biyyas ni guddifnaa ofiifis guddannee biyyas ni guddifnaa ofiifis guddannee barnoonni meeshaadha kan bu'ee hin banne isa akka birrii attuudhaan hin hatamne isa akka birrii attuudhaan hin hatamne kan moofee hin banne kan bu'ee hin caccabne maa wallaalaa taanaa isa dhiisnee teenya maa wallaalaa taanaa isa dhiisnee teenya barnoota qabannaan maaluma dadhabnaa yoo barnoota hin qabaanne akkamii sana taanaa yoo barnoota hin qabaanne akkamii sana taanaa Anguma yoomitti teenyee Oromas farsinaa koottaa baranneetu addunyaan qixxaanna koottaa baranneetu addunyaan qixxaanna mee hubadhaa ilaalaa yaa uummata Oromoo uummanni kun hundi maaliif ta'a jaamoo koottaa mee waltaanee ni baranna qomoo koottaa mee waltaanee ni baranna qomoo qorataa baayoloojii waa'ee lubbuu fi fayyaa isa faa beekuudhaaf onneen koos na iyya isa faa beekuudhaaf onneen koos na iyya yoo na dhaaban malee ofiif hin dhaabadhu angama kiyyaan kan isinitti dhaammadhu kootuuti Oromoon hundumaan baradhu kootuuti Oromoon hundumaan baradhu addunyaa bulchitaa tokkummaa qabaadhu hundumaan wal ta'ii barnootaan jabaadhu hundumaan wal ta'ii beekaa jabeeffannee kaayyottis ciccinaa galma keenya geenyee biyyattis utumnaa akka ayyoo fi abboon numboonan taasifna akka ayyoo fi abboon numboonan taasifna sabab barsiisaallee qalbii gammachiisu fuulduratti deemna Oromoo maqaa kee addunyaa irrattis beeksifna Oromoo maqaa kee addunyaa irrattis beeksifna awwaa'ee barnootaa dubbadhee infitu kan kee seenaan hedduu seenaan kee hamargitu kan kee seenaan hedduu seenaan kee hamargitu galatuma ajaa'iba waa'ee barumsaati litta walaloo kana eessa argatte yookaan eenyutu siif barreesse meena walaloolee ofiifis nan barreessa garuu abbaan koos akkan barreessuuf yeroo naa kenna nan cimsa kanallee toora feesbuukii yookiin immoo toora intarneetirra FB jalaan argate taale achi booda hoo hunda isaachumarraa akkuma argatteetti qindeessite moo waatti dabalte moo akka akkan argadheetti jechicha walitti fideen ofiifis yaada dabalataa hundoo hanqachuu qabattu hanqisee hundoo itti dabaluu qabattus dabalee akka ijoolleen kun ittiin bohaaran godhee siif dhiyeesse. Mee cuunfitumaan ergaa isaa ijoolleetti naa himime walaloon kee maalirratti akka xiyyeeffatu? Ergaa walaloo koo hundi keenya maaliif teenyee wal dararra barachuu qabna. Barannee bakka guddaa qabuu qabna malee hundi keenya walaloo koo keessatti ormaanis maaliif dhiitamnaadha miti sirriidha barannee hundoo guddaa goo wayya malee teenyee mana namaa tanaannee yookiin immoo mana namaatti gallee ormaanis dhiitamuu hin qabnu jechuudha yoo baranne bakka guddaa goo dandeenya. Waa hundaafuu furmaanni barumsaadha. Ayyee mitiree biyyi takka guddatteetti kan ittiin jedhamu humna nama baratees yoo qabaatte namni barate sun immoo waan barate san yoo hojiitti jijjiireedha. Ayyee mitiree obbolaa qabdaati mana. Meeqa? Ana malee nama torba. Obbolaa torban qaba. Ayyee. Dubara lamaa fi isaan xixiqqoodha. Dhiira jaha. Baay'ee gaariidha. Eenyuun hangafni? Hangafni koo mooteedhama. Baay'een isa galateeffadhaa waan hundarratti akka walaloo barreessuuf akka barnootatti cimuuf kan na gargaaru sadha. Tole. Isarraa maal fa'aa barteere? Isarraa yeroo hundaa haala bayii akkan taphadhu hin barbaadu. Harka caalu. Saatis naa kenna garuu saati caalu harkaan qaaduu barbaada. Obboleessi koo tokkos Diinaa kan jedhamu jira. Isaan lamaan baay'ee na jajjabeessu. Baay'ee na jaalatus. Kanaafuu mee haala barnoota keetii haasofnu. Ayyee. Meeqaffaa baataa? Barnoonni hoo akkamii ofirraa sidhaa jira moo ofitti si butaa jira moo mee maalirra jirtu mee haala sanatti? Barnoota kutaa lama kaasee hanga kutaa shaniitti tokkoffaan baature. Ajaa'iba. Tokkoffaan baature kutaa jaha gaafan ga'u shubbisa kanas walaloo kanas waan hanqabbeef xiqqoo isaatiin haala taasisee gara shanaffaatti ol siqe. Laali kana amma kanan jibbaan immoo. Mitiiree? Ayyee. Ilaa waan tokko gaafa eegalan barnoota cinatti gaafa fidan sa'a barnoota ofii akkan tunnetti karooraan fayyadamuun barbaachisaadha. Garuu dursitee waan barnoota kan keessi jalaa tuqe immoo baruunis waan gaariidha. Yaada kan kee garanatti gara shubbisaatitti sirriitti kenniteetiin yeroo kan kee kenniteetiin si jalaa miidhe moo mee akkami haalli isaa? Akkuma ta'etti amma shubbisaa malee barnoota kana baay'ee ilaalaan turre garuu ijoolleedhaan narraa baratanii
waa tokko qabatan barnoota caalchisanii deemuu qabu malee akka koo shubbisatti yookiin immoo sa'aatii shubbisaaf kennanii barumsa irraa yoo irrasan akka koo sadarkaa isaanii irraa bu'uu danda'u jechuun danda'a. Maaltu sitti dhaga'ame ree akkas ta'uu isaatiin? Baay'ee miira gaddaa. Baay'ee. Mee gaafa barsiisaan kaardii kennamaa mitiire? Ayyee. Gaafa fudhattu miirri ture maal ture? Dur bittaa kan ittiin beekaniin tokkoffaa ba'uudhaan miti sadarkaa jalqabaa irratti tokkoffaa ba'ee yeroo badhaasa fa'aa fudhatu beeku miti. Amma immoo gaafa shanaffaa taatu miirri namatti dhaga'amu jira. Mee guyyaa kaardii kan keetti irratti sadarkaa shanaffaa baatee gaafaati jedhamtu miirri sun mee akkam ture natti himi? Gaafa kaardii fudhee baay'ee gaddeera aareeras garuu barsiisonni immoo baay'ee natti lolaa turan. Hin lolanii? Baay'ee na jaalatus barnoota kanaas waan ani cimaa tureef baay'ee na jaalatu waan ta'eef gaafa naan shanaffaa bahuutti dhaga'u barsiisonni hundi ni gaddanii abbaan koos baay'ee natti lolee amma shubbisas xiqqoo na dhiisisaara gara barnootaatti akkaan harkifadhu na gochaara abbaan koo. Anis kanan barbaada. Tolee shubbisni suguruusi jalaan deemu ni dandeetta. Fakkeenyaaf ganna keessa ni jira miti yeroo gannaa achirratti shaakaluu ni dandeetta. Sanbattan lamaan mitiire barnoota kan kee waliin akka walitti si jalaan dhufneef jechuudha. Ummaan ta'e amala akkamii qabdi? Maal isirraa barte mee? Kabbaa keetiitis dabalitu maannatti hime. Naati koo baay'ee obsituudha. Yeroo hundaa nu gorsiti. Haadholiin kan kaanaatiillee kumiin qabdu garuu haadholiin kan kaani yoo waa balleessan ijoolleen abbaattu keenya nimtu nu gorsiti. Yoo nuti humnaa ol taane nu reebdi isa ol yoo ta'ellee abbaa kootti miti. Baay'ee na jajjabeesti baay'ee na jaalattis. Tole. Kanaaf isirraa maal barteere? Isirraa obsa. Obsa baay'ee gaariidha. Aarsitee ni beektaa? Mee guyyaa aarsitee haalaan sitti dheekkamte mee natti? Aarseellee waan baay'ee aarsee natti fakkaatu garuu aarsuus danda'a. Ani karaa koo aarseen beekuun jira. Baay'ee gaariidha. Kabbaa keetii hoo? Kabbaa koo amalli isaanii ulfaatu baay'ee. Maaliif? Baay'ee inni gaduu bee amma san shanaffaa bee kana akka ilmoo isaatti na laalaan jiru. Baay'ee natti lolaara. Shubbinni walalooni boodanii qaqqabaadha yeroo na gorsu. Sirrii mitiire? Sirrii. Yuunivarsiitii gaafa galtee shaakaluu ni dandeessa. Birii sifan kennaa ni baratta. Amma garuu barumsa keetti cimii jedheet baay'ee na gorsa. Ajaa'iba. Sirrima jira. Maaliif seete? Barumsi dirqama keetis mirga keetis waan ta'eef. Hubattee? Ijoollee isinis hubadhaa. Maatiin keessan akka isin barnoota keessaniin cinaatti dandeettii adda addaa akka horattan ni barbaadu. Ni jaalatus. Isin deeggarus. Garuu immoo barnoota keessan akka isin jalaa miidhu hin barbaadan. Kanaafuu xiyyeeffannoon keessan inni guddaan maal ta'uu qaba? Barnoota. Barnoota ta'uu qaba. Tole obbolaan kee maal fakkaatu warri sii gadi barnootaan meeqaffaa fa'aa bahu? Inni tokko obboleessi kun narratti dhalate Hacaaluu Tasfaayedhama. Kutaa arfaffaa irraa salgaffaa bahe. Inni tokko immoo Singitaan jedhama. Singitaan Tasfaayee kutaa lammaffaa irraa shanaffaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Eenyuun hangafni? Hangafni koo Mooteedhama. Baay'ee nu sagalateeffadhaa hunda irratti akka walaloo barreessuuf akka barnootatti cimuuf kan na gargaaru sadha. Dangalasne boruun barru baranu baase saaka karru rakko rakkina keenya dama galcha.
Gumaa jechuun namni tokko nama biroo yoo ajjeese yookiin immoo namni akka tasaas ta'uu danda'a, dhaaddatees ta'uu danda'a. Yoo ajjeese gumaan akka maatiin isa du'ee fi maatiin isa ajjeese sun akka walitti hin buuneef kan raawwatamudha yookiin immoo sirna raawwatamudha jechuudha. Gumaan kaayyoon gumaan inni guddaa araarrii fi nageenyi gaa yookiin immoo nageenyi gaarii akka maatii sana gidduutti uumamuudhaaf jechuudha. Oromiyaa bakka adda addaatti gumaan haala adda addaatiin raawwatama. Isaan keessaa haa ta'u malee gumaan xiyyeeffannoon isaa inni guddaa namni nama tokko ajjeese suni dhiigni isa du'ee sun irra jiraami dhiigicha ofirraa dhiquuf sirni gumaa jedhamu kan gaggeeffamudha jechuudha. Gumaan akaakuu hedduu qaba. Tokkoffaan ajjeechaa tasa raawwatamee fi inni lammaffaan immoo ajjeechaa dhaadannoodhaan ta'e jedhamee beekaa taasifamudha jechuudha. Isaan keessaa gumaa akka tasaa yookiin ajjeechaa tasaa raawwatame ilaala. Gumaan ajjeechaa tasaa raawwatame namni tokko akka carraa ta'e eeboo yoo diingata darbatee nama tokko waraane darbatee nama tokko waraanee ajjeese tasa waan ta'eef kun maal jedhama? Gumaa waaqaa ta'edha. Waaqatu irra buuse yookiin immoo abbicha guyyaa isaatee jechuudha. Malee abbichi yaadee miti waan ta'eef gumaa waaqaa waan jedhamuuf gumaan kun gumaa danuu jedhamee ilaalama jechuudha. Akka tasaa wayiif darbatee wanni wayiif darbatame sun namarra yoo bu'e kan raawwatamudha jechuudha. Gumaa tasaa. Gumaa tasaa jechuun haa ta'u malee namni lubbuu baasee dhiiga sana ofirraa dhiquuf abbootii gadaa yookiin immoo bokkuu abbootii gadaa faana dhaqee laga oolaa gurraattii yookiin gurraacha qaluudhaan kan dhiiga sana achumatti ofirraa dhiquudha. Haala ta'uu qabu yookiin immoo wantoota ta'uu qabu godhee maatii warra ajjeese sana araarfachuu qaba jechuudha. Gumaa akaakuu gumaa isa lammaffaa ajjechaatti yaadamee yookiin karoorfamee inni immoo gumaan kuni namni akka tasaa walitti bu'uu danda'ami. Yoo walitti bu'e namni inni tokko aaree yoo isa sana karoorfatee eeggatee qophaa'ee waraanaan yoo waraanaan ajjeese gumaan kuni gumaa yaadamee waan ta'eef gumaan kun baay'ee kan ulfaatudha. Namni kunis immoo akka ajjeeseen firrii isa du'ee waan ajjeesaniif dafee bokkuutti harka kennachuu qaba. Yoo bokkuutti harka kennachuu baate firasaa yookiin aanteessaatti dhaqee harka kennachuu qaba jechuudha. Waa'ee gumaa keessaa qakee kan jedhamutu jira. Qakeen tooftaa dubbii dhiigaa ittiin furan. Tooftaa dubbii dhiigaa ittiin furan ta'ee sirna qakee keessatti jaarsoliin nama lubbuu baase sana balleesse sana erga adabbii itti murteessanii booda araara buusuun adabbiin kunis ulfaatina dhimmichaa ibsuuf loon akka lakkoofsa rifeensa mataa jedhamutu kennama. Baay'ee jechuudha, loon baay'ee jechuudha. Baay'ee haa ta'u malee horii adabbii kanaan kennamu kan gaaddisaa, kan gosaa fi kan sumsumaa kan jedhamutu jira. Isaaniin alas maatii warra inni ajjeeseefis horiin muraasni kennamu ni jiraata jechuudha. Sirna kana keessatti waan ta'udha. Baay'ee. Loon kanas eega kenneen booda maatiin lachuu walitti dhufamee horiin maatiin miidhee fi kan miidhame sun walitti dhufuudhaan horii qalamee meedhicha kan jedhamutu jira. Bifa meedhichaatiin yookiin immoo sirna meedhichaatiin kan lachuu walitti araaramanidha jechuudha. Inni biroon gondoroodha. Gondoroon immoo walitti bu'iinsa qaama lachuu irratti gidduutti uumame fi dhiiga dhangalaasise furuuf gargaara. Maatiin lachuu gidduutti nageenya amansiisaan akka ta'u yookiin immoo araara akka ta'u taasisa. Yoo gondoroon kun hin jiran maatiin isa jalaa du'e sun isa ajjeese sana wal miidhuu danda'u jechuudha. Hanga biyya wal baasaniitti illee waan deemuu danda'uuf gondoroon kun dafee kan raawwatamuu qabudha jechuudha. Ajaa'iba. Inni taan micciirrataadha. Micciirrataan akka walitti bu'iinsi amaan hin uumamne kan gargaarudha jechuudha. Araara buusuudhaan nageenyi amansiisaan akka dhufu kan godhudha. Harka micciirratoonni biroo irraa adda kan godhe namni badii raawwate tarkaanfii cimaan akka itti fudhatamuudhaaf jechuudha. Tarkaanfiin kunis ajaja aangawoota gadaatiin kan gaggeeffamudha. Bakka namoonni hedduun jiranitti yookiin immoo namoonni hedduun jiranitti namni ajjeese suni
fakkeenyaaf namni ajjeese suni namni lubbuu baase sun ni qaaneffata ni tuffatama ni gadaantummaa wayiitti mul'ata satti itti dhagahamas itti dhagahama namatti lubbuu nama baasanii namatti dhagahama kan itti dhagahamu yommuu ta'u dabalataanis namni lubbuu baase yoo haala kanaan adabamu dide qaqqabbii hawaasummaa cimaatu irra gaha yoo haala kanaan maal jechuudha moonni haala kan yommuu akka jennu haala kanaan yookiin immoo seera isaa eegee gumaa jaarsoliitti yookiin immoo aantee isaa akkuma duran harkan kennanii ta'ee yookiin immoo yoo badeera ta'e firisaas yookiin maatii isaa irratti rakkoo hawaasummaa guddaatu qaba maatii isaa irratti tuffatamuun ta'uu danda'a yoo isaan jala waa tokko du'ellee hawaasni qaqqabu jechuudha yoo isaan iyyanis hawaasni qaqqabu dhiisuu danda'a afooshaa keessallee isaan baasuu cidha sitti himatanii biyya sanaayyuu ba'anii gara biyya biraa galuu waan danda'aniif gumaan kanaaf fayyadaa jechuudha. Tole ijoollee barnoota gadaa barachuu keessanitti boonuu qabdan dhugaa yeroo keenya barnoonni gadaan jiru amma immoo isinirraa barachaa jirra kitaaboleelleen qophaa'anii jiran mitire isaanirrallee hin dubbisna kanaaf aadaan Oromoo maal akka fakkaatu duudhaan Oromoo maal akka fakkaatu ammumarraa isinis bara guddachaa jirtu namatti hin tolu namatti tolu baay'ee namatti tolu. Tole ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii keessummaatii keessummaan keenya har'a Dittaa Tasfaayetii egaa artistiidha jedhee artistii bira ta'anii immoo buhaaruun waanuma jiru amma shubbisa tokko isiniif dhiyeessine booddee irratti walitti deebina turtii gaarii. Sabni koo kamtaadha walii galee sii galee baraana milkiin toleera gaabroonfattoota kooraan ittiin garagale baraana milkiin toleera gaabroonfattoota kooraan ittiin garagale jabaaddu yaa jajjabeeko ayyuu balaa gorsa gaafatu jabaaddu yaa jajjabeeko goota roorro baddatu jabaaddu yaa jajjabeeko gaamessi laammiirraa hin baqatu jabaaddu yaa jajjabeeko dabeessi wanti geeffatu jabaaddu yaa jajjabeeko durumaa dafee dubbiin sii gale baraana milkiin toleera gaabroonfattoota kooraan ittiin garagale baraana milkiin toleera gaabroonfattoota kooraan ittiin garagale. Sarara Buriloti sarara Gada sabakotu barana jede folef kero garma medichise Gada sabakotu barana jede folef kero garma medichise Ichise kuno ichise ya folle sankele daga ichise ya folle di farderile ichise ya folle rondinan samu ichise ya folle shakki yomile ichise ya folle kakoti sarara Buriloti sarara Gada sabakotu barana jede folef kero garma medichise Gada sabakotu barana jede folef kero garma medichise Ya folle
sadaalee foollee gurroolee tolte gadaan baranee ijoollee roomir gaangaalee foollee gurroolee tolte gadaan baranee ijoollee abbaa farda dulchaa foollee gurroolee tolte gadaan baranee ijoollee kalaanuuf galchaa foollee gurroolee tolte gadaan baranee ijoollee baaniif abbaayee foollee gurroolee tolte gadaan baranee ijoollee gadaan keenyas ga'ee foollee. Artistis nan ta'a jette. Mitire barnoota keetiin hoo maal ta'uu barbaadda? Artistummaanis immoo barnootan barbaadu jechaan jiru. Miti. Lamaanuu wal cinaa deemsisaa waan jirtuufi. Barnootaan paayileetii ta'uun barbaada. Paayileetii ta'ee Itoophiyaa yookiin immoo biyya koo Oromoo gargaaruun barbaada jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tole maatiin kee hoo akkaati maal taatu barbaadu? Isaan abbaan koo akka paayileetii ta'uu barbaada. Akkan cimee immoo barnootaan akkan cimee shubbisaanis cimee akkan addunyaa irratti beekamuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Amma ijee waxabajjiirra jirra mitiire? Ayyee. Waxabajjiin kun immoo yoo dhuma isaati irratti barumsiin cufama. Ayyee. Isin immoo qormaata fudhattanii jirtan. Mitiire? Ammaan booda gaa gannatu seena. Ayyee. Achirratti maal gochuuf karoorfatte? Ganna irratti shubbisa kanas shaakalaa, walaloo kanas shaakalaa. Innaan akkas jedhu immoo barnootas dagachaa tun taane barnoota gannaas barachaa qo'achaa shubbisas shaakalaa walaloos itti fufaa adeemsisuun barbaada. Tole ijoolleen haa gorsika. Ijoolleen hoo maal gochaa dabarsa? Ijoolleen baay'ee ganni yommuu ga'u kaan kubbaa taphatu. Ijoolleen amala badaa jechuudha. Kaan immoo gara barumsaa kana fedhiin isaanii barumsa kana ilaaluun barbaadan. Kanaaf kubbaas hin taphatinaa miti. Inni nan tapha garuu sa'aatii kubbaa gara galgalaa taphachaa qo'atanii kaanii sammuu isaanii ittiin bohaarfachuuf gidduutti taphatanii immoo refresh godhanii deebi'anii immoo qo'atanii maatii isaanis waan hojii yoo jiraate gargaaranii kan isaan itti fufuu qabanidha jedha karaa koo. Baay'ee gaariidha. Namoota galateeffattu qabdanatti fakkaate. Mee eenyufaa galateeffachuu barbaadda? Maal irrattis galateeffattame? Duraan dursee waaqa gaditti haadha koo galateeffachuu barbaada. Sababni isaas jecha galguutu garaatti na baattee na faana rakkachaa turte. Baay'ee na jaalattis baay'ee na gorsiti. Akkan aartii kanatti cimus kan na godhe ishiidha. Akkan cimee itti fufu kan na godhe ishiidha waan ta'eef ishiidhaan ammayyuu galatoo harmee koo jechuun barbaada. Abbaa kee? Taan sun abbaa koo. Abbaan koo immoo akkan ani namaa gadi ta'uu waan hin barbaanneef akkan cimee qo'adhu barbaada. Abbaan koo jechuudha. Barumsaanis akkan sadarkaa tokkoffaa kootti deebi'uu barbaada. Nan deebi'adhees abdiin ni qaba jechuudha. Ni qabaata. Kanaaf abbaa kootiin baay'ee galatoomin jedhaanii baay'ee na jaalataa iddoo adda addaallee na fudhee deema. Innaa tokko bara 2011 keessa baalii galaanaa irratti achitti akka na dhaqee shubbisaan dhiyaadhuuf na gargaaree ture jechuudha. Kanaafuu sirriitti galateeffatta jechuudha. Barsiisota kee? Barsiisota koo barsiisota hundayyuu nan galateeffadha. Keessaa Daayirektera keenya Dabalaa Mootii Gonfaa kan jedhamu baay'een galatoomii jedhaanii baay'ee na jajjabeessa. Waan baay'een karaa hedduudhaallee kan na jajjabeessudha. Kanaaf baay'ee galatoomii jedhan. Hayyee. Itis immoo galatoomii siin jenna. Ergaan koo inni guddaan immoo tokkoffaa keetti sadarkaa keetti akka deebituudha. Bilbileen si gaafadha. Dhufeen si gaafachuu mala. Kanaafuu barnoota keetti sirriitti cimu. Akkasii mitire? Ayyee. Tole ijoollee. Qophiin keessummaa keenya har'aa akkam ture? Isinitti tole barnoota gaarii irraa argattanii baay'ee gaariidha. Yeroo biraa, iddoo biraa, barattoota biraa immoo qabannee isiniif dhiyaanna. Kanarraa xumurree nagaatti ijoollee.